Akkam jirtu jaallatamoo daawwattoota keenya FiB irraa oduu yeroo kanaaf qindeeffannee isinitti himaa kan isinitti himu Daani'el Tasfaayeeti. Itoophiyaatti piroojeektii humna aduurraa meegaawaatii 500 maddisiisuu kan dandeessisu gara hojiitti akka galu muummeen ministeera Abiy Ahmed ibsan. Itoophiyaan madda annisaa haaromurraa humna elektirikaa maddisiisuu fi raabsuuf muuxannoo olaanaa akka qabdu himan. Waliigaltichi muummee ministeera FiB Abiy Ahmed fi Abu Dhabiitti kaampaanii Future Energy PJSC gidduutti mallattaa'eera. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa filannoo marsaa 6 irratti hirmaachuu fi maqaa paartilee kaadhimamtoota dhiyeessan ifoomse. Boordichi yeroon galmee kaadhimamtoota xumuramuu fi dhimma adda bilisummaa Oromoo fi Koongireesii Federaalistii Oromoo irrattis ibsa laatee jira. Lalisaalamu akka ta'anitti qindeesseera. Boordiin filannoo biyyaalessaa kamisa darbe kana galmee kaadhimamtoota xumuruu fi dhimmoota biroo irratti miidiyaaleef ibsa yeroo kennanitti dhiibbaan gama keenyaan dhaabolee lamaan irratti godhame hin jiru jedhe. Addi bilisummaa Oromoo fi Koongireesiin Federaalawaa Oromoo gama isaaniitiin filannoo biyyaalessaa 6 irratti hirmaachuuf fedhii akka qabanii fi qophiilee taasisaa turuu himuun waajjiraaleen cufamuu aangaa'onni fi miseensonni isaanii hidhamu akkasumas dirree siyaasaa dhiphateera jechuun himataa turuun isaanis ni yaadatama. Miidiyaaleef ibsa kan kennan walitti qabduun boordichaa Aadde Burtukaan Miidhagsaa paartiileen siyaasaa 47 kaadhimamtoota 8,209 galmeessisuu dubbatan. Lakkoofsi kaadhimamtootaa kunis ragaa isa dhumaa akka hin taane haa ta'uutii malee garuu lakkoofsi paartiilee siyaasaa kana booda akka hin jijjiiramne ta'uu himanii jiru. Namalees kaadhimamtoonni dhuunfaadhaan dorgoman 125 akka galmaanis Aadde Burtukaan ibsanii. Galmeen kaadhimamtootaa kun naannoo Tigraayin alatti naannolee biroo hunda keessatti akkasumas ammoo galaawwan Finfinnee fi Diradawaa keessatti waliigala ammoo naannolee filannoo 673 irratti adeemsifamuu isaa ibsi boordicha raabee ni addeessa. Paartiileen siyaasaa 47 keessaa kunneen lakkoofsa kaadhimamtootaa olaanaa kan galmeessan paartiin badhaadhinaa isa tokko yoo ta'u kaadhimamtoota 2,432 galmeeffachuu danda'ee jira. Itti dabaluudhaan ammoo paartiin Izeemaa kaadhimamtoota 1,385 fi akkasumas ammoo Innaat paartiin kaadhimamtoota 573 akka dhiyeessan Aadde Burtukaan ibsaniiti jiru. Paartiin badhaadhinaa filannoo marsaa 6ffaa biyyaalessaa kanaaf ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed magaalaa Aggaarotti kaadhimamaa taasisuun dhiyeessuu isaanii FBC'n gabaaseeti jira. Addi bilisummaa Oromoo fi Koongireesiin Federaalawaa Oromoo filannoo biyyaalessaa 6ffaa keessaa dhiibamnee baanerra jechuun filannicha irratti akka hin hirmaanne ifaan ifatti beeksisaniiti jiru. Ragaa galmee kaadhimamtoota boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa ibsa kenne irratti miidiyaaleedhaaf yeroo ibsu kanaanis ammoo maqaan Koongireesii Federaalistii Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo hin tuqamne. Dhimma filannoo keessaa ba'uu paartiilee lamaanii kan gaafataman walitti qabduun boordichaa Aadde Burtukaan Miidhagsaa gama isaaniitiin gara adeemsa galmee kaadhimamtootaatti osoo hin seeniin dura rakkoo paartiilee siyaasaa mudatan paartiilee siyaasaa akka gareetii fi akka dhuunfaatti arganne waliin furmaata argamsiisuudhaaf yaallee jirraa jedhan. Koongireesiin Federaalistii Oromoo haaldureewwan 5 yookiin 6 ta'u kaa'uudhaan osoo garummaan jiru guutummaan malee filannoo keessa hin seenu jechuun ibsa yeroo baasu boordiin filannoo dhaga'uu isaas himaniitii jiru. Boordiin filannoo akka bulchaa filannootti bifa sanaan hin hojjetu. Tokko ammoo nun ilaallatu. Gama biraatiin ammoo dhugaa dubbachuuf komii isaan kaasan nuti quba hin qabnu jedhan. Kallattiin hojii boordii filannoo waliin kan waliin ilaallanne ta'us Aadde Burtukaan dubbataniiru. Dhimma cufamuu waajjiraaleen wal qabatee iddoowwan waajjiraaleen itti cufaman paartiileen odeeffannoo akka laatan gaafatamanii haa ta'uutii malee paartiileen lamaan maqaa iddoowwanii fi waajjiraaleen isaanii bakka itti cufaman hin dhiyeessine jedhani Aadde Burtukaan. Haa ta'uutii malee garuu addi bilisummaa Oromoo yeroo garaagaraatti bakkeewwan waajjiraaleen isaa jalaa cufamanii fi hunkaawwan guutamuu qaban guutuun boordii filannoof irra deddeebiin dhiyeessaa turuu isaa ibsa filannoo keessaa ba'uuf baasee irratti irra deddeebiin ibsee jira. Boordichi garuu paartiileen hundi adeemsicha keessatti hirmaannaa gaarii akka qabaatan taasisu
dirqamaa fi itti gaafatamaa boordii filannootiin kan jedhan walitti qabduun kun paartiileen lamaan boordichaan akka filannoo keessaa hin dhiibamne himanii jiru. Dabalataan paartiileen lamaan hirmaachuu dhiisuun isaanii kan gaddisiisu ta'uu himuun rakkoon sababa kanaa mudachuu danda'u ni jiraata jedhanii wanti qophaa'an akka hin jirres aadde Burtukaan ibsan irratti ifoomsaniitii jiru. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa adeemsa galmee kaadhimamtootaa keessatti rakkoon tumsa geejjibaa meeshaalee fi filannoo isaa mudachuus himeetii jira. Kana malees naannoo Oromiyaa godinaalee Wallaggaa afranii fi naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal keessatti iddoowwan walitti bu'iinsi itti fufee jirutti sosochiin meeshaalee fi qophiin adda addaa akka barbaachisu galmeen kaadhimamtootaa yeroo fudhatee jira jedhan. Godinaalee Wallaggaa afran keessatti sababa yaaddoo nageenyaan galmeen kaadhimamtootaa godinaalee Oromiyaa kaanirraa barfatee akka adeemsifame kan himan walitti qabduun boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa aadde Burtukaan Miidhagsaa iddoowwan kunneenitti ammallee yaaddoon nageenyaa akka isaan yaaddesse eeraniitii jiru. Haa ta'uutii malee galmeen kaadhimamtootaa godinaalee kunneen keessatti bifa guutuu ta'een adeemsifamee darbuus dubbatanii jiru. Gama biraatiin ammoo iddoowwan kaadhimamtoonni filannoo itti hidhaman jiraachuu kan himan walitti qabduun kun akka fakkeenyaatti naannoo Beenishaangul Gumuz magaalaa Asoosaa fi naannoo Hararii keessatti ammoo kaadhimamtoonni abiin lamaa fi miseensonni 3 hidhamanii akka jiran aadde Burtukaan dubbatan. Mootummaan naannoo sabaa fi sablammootaa fi uummattoonni kibbaa iddoo Masqal jedhamutti kaadhimamtoonni dhuunfaa 2 hidhamanii akka jiranis ibsaniitii jiru. Dhimma kana mootummaa naannichaa beeksisuu isaanii fi akka hiikamaniif hojjechaa jiraachuus dubbatanii jiru. Gama biraatiin ammoo boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa filannoo marsaa 6ffaa irratti hirmaachuu fi maqaa paartiilee kaadhimamtootaa dhiyeessanii kan jiran ifoomseetii jira. Boordichi yeroon galmee kaadhimamtootaa xumuramuu ilaalchisee ibsas laatee jira. Paartiilee beekamtii seeraa argatan 53 keessaa paartiileen 49 mallattoo dorgommii fi filannoo filachuu isaanii ibsee jira. Paartiileen 47 ammoo kaadhimamtoota galmeessisuu isaanii kaa'ee jira. Paartiileen sosochii bilisummaa Oromoo, paartiin badhaadhinaa, paartiin federaalawaa Dimokiraatawaa Tokkummaa Itoophiyaa yookaan Madirak kana dabalatee paartiileen 47 kaadhimamtoota 8,000 fi 209 galmeessisuu isaanii boordiin biyyaalessaa Itoophiyaa ibseetii jira. Eejensiin dhiyeessii qorichaa Itoophiyaa talaallii vaayirasii koronaa naannolee fi bulchiinsota magaalaa hundaaf raabsu itti gaafatamaa garee raabsaa obbo Tasfaa'uun Abree ibsanii jiru. Raabsa talaallichaa bu'uura lakkoofsa raabsaa ministeerri fayyaa baaseen bulchiinsa magaalaa Finfinnee naannolee Oromiyaa, Amaaraa, sabaaf sablammoota Kibbaa, Sidaamaa, Gambeellaa, Tigraay, Affaar, Beenishaangul Gumuz, Somaalee, Hararii fi bulchiinsa magaalaa Direedawaaf raabsamuu ibsameera. Wayitaa raabsichaatti meeshaan haala qilleensa qorichichi barbaadu to'atu konkolaattota hunda irratti hidhamuu fi qulqullinni talaallichaa eegamuun dhaabbilee fayyaa qaqqabu obbo Tasfaa'uun himaniiru. Ejensichi qorichoota vaayirasii koronaa doozii miliyoona 2,100,000 fi 84,000 fudhachuu isaa ni yaadatama. Godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinneetti qonnaan bultoota adda duree dubartootaaf dargaggoota waldaa mana jireenyaan gurmaa'anii sagantaan kaartaa mana jireenyaa fiddoo laachuu gaggeeffame. Godinichatti qonnaan bultoota adda duree dubartootaa fi dargaggoota waldaa mana jireenyaan gurmaa'an 5,794 kaartaa fi iddoon mana jireenyaa kenname. Sagantaa kanarrattis pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa, tiyaantuu pirezidaantii fi qindeessituu kilaastera misooma magaalota Oromiyaa adde Caaltuu Saanii fi itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa Oromiyaa obbo Fiqaaduu Tasammaa dabalatee hooggantoonni olaanoon mootummaa naannoo Oromiyaa fi godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee argamaniiru. Sirnoota kana duraan qonnaan bultoonni sababoota garaagaraan lafa isaanii saamamuun rakkoo adda addaaf saaxilamaa turu pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan ibsaniiru. Yeroo ammaa garuu qonnaan bultoonni karaa seera qabeessaan gurmaa'anii fi lafa mana jireenyaa akka argatan taasifamaa jiraachuu ibsaniiru. Jijjiiramni biyyattii keessatti geggeeffamu kamiyyuu qonnaan bulaa fi horsiisee bulaa kan hirmaachise ta'uu qabas jedhan. OBNtu gabaase.
Eebba barattoota yuunivarsiitii Jimmaa irratti hidhamtoonni siyaasaa akka hiikaman kan gaafate Muhammad Deeksisoo dabalatee namoonni isa waliin hidhaman 2 yakka ajjeechaan shakkamuu poolisiin himee jira. Gabaasa BBC Afaan Oromootiif Muluu Asaffaa. Muhammad Deeksisoo sirna eebbaa akka lakkoofsa Itoophiyaa Guraandhala 6 bara 2013 gaggeeffame irratti nama barsiisaa yuunivarsiitichaa ture kan waltajjii irratti sirbaa dhiyeesse harkaa maayikii fudhachuun Free Jawaar Mohammed Justice for Hacaaluu Hundeessaa akkasumas Free Oromo Political Prisoners jechuun ergaa wawwaatee booda ture kan to'annoo jala oole. Kana hordofees Muhammad Deeksisoo yakka ajjeechaan shakkamu poolisiin hime. Isa waliin barsiisaan yuunivarsiitichaa guyyaa sana sirbaa ture Mulgeetaa Hittee akkasumas aangawaa dhimma quunnamtii alaa yuunivarsiitichaa kan ta'an Dr. Wandimmoo Laggasaa yakka ajjeechaa waliin himatamaniiru. Namoonni 3 guyyaa kamisaa yeroo arfaffaa fi mana murtii kan dhiyaatan yoo ta'u amma dura jeequmsa kakaasuu fi garee hidhatee socho'u waliin hariiroo qabaachuun ture kan shakkamanii mana murtiitti dhiyaatan. Akka lakkoofsa Itoophiyaa Guraandhala 6 bara 2013 manni murtii aanaa magaalaa Jimmaa gaaffii yeroo qorannoo dabalataa poolisiin dhiyeesse kuffisuun mirga wabii birrii 2000 akka gallakkifaman ajajee ture. Hidhamtoonni kunneen maallaqa mirga wabii kana qabsiisanillee poolisiin ajaja mana murtii kabajee gadhiisuu diduu abukaatonni isaanii obsinaa Girmaa BBCtti himanii ture. Muhammad Deeksisoo dabalatee namoonni 3 duraan magaalaa Jimmaa waajjira poolisii aanaa tokkoffaatti kan hidhamanii turan yoo ta'u ajaja mana murtii kanaa booda waajjira poolisii aanaa lammaffaatti dabarfamanii akka haaraatti yakka haaraan shakkamanii mana murtiitti dhiyaachuu hima obbo Obsinaan. Yakki ajjeechaa hidhamtoonni kun akka haaraatti ittiin shakkaman ji'oota 4 dura magaalaa Jimmaa keessatti kan raawwatame ta'uu hima obbo Obsinaa Girmaa. Onkoloolessa 5 bara 2013 boombii magaalaa Jimmaa keessatti darbatameen hidhataan tokko waan du'eef ajjeechaa kana keessatti hirmaannaa qabu jechuun shakkeera jechuun poolisiin mana murtiitti dhiyeesse. Muhammad Deeksisoo fi namoonni isa wajjiniin hidhaman lamaanuu sagantaa eebba barattootaa irratti mormii dhaga'ame hordofuun kan to'annoo jala oolfaman. Yakka amma ittiin shakkaman kanaan amma dura poolisiin namoota biroo to'annoo jala oolchee qorachaa akka turee fi kan gallakkifaman illee jiraachuu hima obbo Obsinaan. Guyyaa kamisaa bitootessa 2 wayita mana murtiitti dhiyeesse poolisiin yakka kana qorachuuf guyyaa dabalataa 15 akka kennamuu fi kan gaafate yoo ta'u abukaatoon kun heeyyamuu akka hin qabne falmuu dubbataniiru. Manni murtii falmii bitaa mirgaa erga dhaggeeffatee booda ragaan poolisiin nan dhiyeessa jedhe ragaa namoota waan ta'eef namoota kana guyyaa 5 keessatti akka dhiyeessu jechuun akka lakkoofsa Itoophiyaa bitootessa 7 bara 2013tti dhimmi isaanii ilaalamuuf beellamni qabameera. Akka lakkoofsa Itoophiyaa Guraandhala 6 bara 2013 manni murtii mirga wabii eeguu fi hordofe Koomishinii mirga namummaa Itoophiyaa Muhammad Deeksisoo hatattamaan akka gadhiifamu gaafachuun ibsa baasee ture. Wanti Muhammad Deeksisoo godhe yakkaan nama gaafachiisa jedhee hin amanuu jedha koomishinichi. Dabalataan Muhammad guyyaa to'annoo jala oolfame poolisootaan reebichi irratti raawwatamu koomishinichi himee ture. Muhammad guyyaa eebba yuunivarsiitii Jimmaa bakka pirezidaantiin mana murtii waliigala Itoophiyaa aadde Ma'aazaa Ashannaafii fi akkasumas pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa argamanitti ture mormii isaa kan dhageessise. Jaalatamoo daawwattoota keenya oduu keenya guyyaa irraatiif qindeeffannee kan gammaatti daawwattanidha. 74 irratti yoo barreessitan yaadni keessan qeeqni keessan nu bira akka ga'u hin dagatina. Waan waliin turtaniif ulfaadha. Daniel Tasfaayiti qophiilee afaan daawwadhaa. Yeroo gaarii.